Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenya kan koo isin haa qaqqabu. Kun chaanala keessan Soofuma Raappiidha. Anis Mu'eedha. Akkuma baratame har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu aappii ajaa'ibaa tokko wal isin barsiisa. Egaa aappiin kun kan isin gargaaruuf hojjetaa mootummaa ta'uu dandeessanii akkasumallee daldalaa hojjetaa dhuunfaadhaan hojjetu galii adda addaa qabaachuu dandeessan jechuudha. Namni hunduu jiruuf jireenya isaa keessatti galii karaa adda addaatiin argachuu ni danda'a. Hojii mootummaa hojjechuudhaan, daldala ta'uudhaan, akkasumallee biyya ormaa keessatti warroonni hojjetan ni jirtan jechuudha. Galii karaa adda addaatiin argachuu waan danda'amuuf guyyaa har'aa garuu kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe aappii ajaa'ibaa galii keessanii fi baasii keessan maaneej isiniif godhuu danda'u yookaan isiniif to'achuu danda'udha. Egaa baay'een keessan akkuma beektan jechuudha galii ji'a tokko keessatti argattan yookaan isiniif kaffalamu tokko akkamitti maaneej gochuu akka dandeessan ni beektan jechuudha. Kana jechuun galii keessanirraa baasiiwwan adda addaa kan kiraa manaatiif yookaan manaaf kaffaltan, kan ibsaadhaaf kaffaltan, kan uffataaf kaffaltan, kan nyaataaf kaffaltan, kan kominikeeshiniidha yookaan bilbilaaf kaffaltan jechuudha. Baasiiwwan kanneen hundayyuu ji'a tokko keessatti galii argattan keessaa kan baaftan jechuudha. Kanaaf aappiin kun kan isin gargaaruuf maalidha? Galii isin argattan irraa baasiiwwan amma akka fakkeenyaatti isiniif hime kana isiniif shallaguudhaan haftee galii keessanirraa qabdan isinitti hima jechuudha. Aappii ajaa'ibaati. Akka baankiitti jechuudha. Akka baankiitti birrii keessan sirriitti isiniif to'achuudhaaf fi maaneejii isiniif godhuudhaaf isin gargaara. Waan ajaa'ibaatti itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Egaa kana jechuun galii argattan irraa kaalkuleetara tokko isin barbaachisu aappii kana qofatti fayyadamtanii kaataagoriidhaan qofa addaan qoqqoodanii ergasii immoo ofii isaatiin shallagee haftee keessanillee isiniif kaaya jechuudha. Kana jechuun galii keessanii fi baasii keessan salphumatti aappii kanaan fayyadamuudhaan beekuudhaan haftee keessan qusachuudhaaf illee isin gargaara. Keessattuu warroonni daldala irratti hirmaattan akkasumallee hojjetaa mootummaa taatan biyyoota arabaa keessatti immoo ijoolleen mana maadaamii keessatti hojjettan baay'een keessan akkuma beektan galii keessanii fi baasii keessan adda baafachuudhaaf salphatti aappii kanatti fayyadamuu dandeessanii akkamitti itti fayyadamtan aappii kana eessaa argattan kan jedhu barnoota har'aa keessatti hanga dhummaatti yookaan hordoftan ta'e barnoota gaarii argattan jedhee yaada. Amma gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatanaan akkasumallee mallattoo notifiikeeshinii ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoon hanga lakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa viidiyoo kana namoota baay'eedhaaf share laayikii gochuun dagatanaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa aappichi isa iskiriinii irratti argattan kana Moonify jedhama. Moonifyin kun galii keessanii fi baasii keessan adda baasuudhaan kaataagoriidhaan jechuudha isin kaa'uudhaan kan isin gargaarudha. Aappii ajaa'ibaati. Yeroon teekinooloojiidha wantoota akkanaa kanatti fayyadamaadha. Kaalkuleetara qofaan fayyadamuun bu'aan qabu wantoota akkanaa kana akka mana kuusaati jechuudha. Galii keessan baasii keessa walitti herreguudhaaf baay'ee tokko kan isin gargaarudha. Akkamitti itti fayyadamtan amma isinitti agarsiisa. Moonify aappii jedhamu kana boodarra eessaa buufachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Amma garuu itti fayyadama isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Aappii kana keessa ni seentu. Ergasii immoo Get Started kan jedhu jira isa kilik gootan. Itti aansuudhaan Amazing kan jedhu jira isa kilik gootan. Itti aansuudhaan immoo I am ready kan jedhu jira isa kilik gootan. Warroonni kaffaltiin itti fayyadamuu barbaadan asirratti kaffaluu dandeessanii garuu isin tolaan itti fayyadamuu yoo barbaadan X mallattoo X asirratti argattan kana kilik gootan. Egaa keessi aappii kana fakkaata jechuudha. Asirratti settingiiwwan tokko tokko ni sirreessina. Asirratti mallattoo tuqaa sadii kana tuquudhaan asirratti settingii ishee jettu kana kilik gootan. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo kaaraansii biyya itti jiraattanii ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo ta'e kan Itoophiyaa Itiyoobiir kan jedhamutti fayyadamna. So asirratti seentanii kaaraansii ni filattan. Akkuma asirratti argattan kaaraansiiwwan addunyaa irratti argaman hunduu ni jiran jechuudha. Fakkeenyaaf Qaataar warroonni jiraattan Riyaalli ni jira. Suudiillee warroonni jiraattan asirra Riyaal kan jedhu jira jechuudha. Akkuma asirratti argattan Ameerikaa keessa warroonni jiraattan Doolaarri jira. Paawundiin jira kan akkuma asirratti argattan wantoota baay'eetu jira jechuudha. Kanneen keessaa fakkeenyaaf USA, Ameerikaan, Doolaarri jira, Arab Emirates, Diraamiin jira. Kanneen addunyaa kanarratti gaazamni addunyaa kanarratti argamu hundu ni jira jechuudha. Isin kanneen keessaa kan Itoophiyaa filattan an fakkeenyaaf kan Itoophiyaan filadha. Fakkeenyaaf Itiyoobiir kan jedhu kana filadha jechuudha. Isin kan barbaadan filachuu dandeessanii kan biyya itti argamtanii filachuu dandeessan. Fakkeenyaaf Gibxii yoo jiraattan Paawundiin jira, Doolaarri jira, kan adda addaatu jira jechuudha. Kaaraansiiwwan adda addaa asirratti argamu. An Itiyoobiir kan jedhu kana filadheera. Garuu isin yeroo itti fayyadamtan jechuudha biyya keessatti argamtan san irratti filachuu qabdanii kaffaltii biyya sanii filachuu dandeessan jechuudha. Karaa birrii biyya sanii jechuudha kan ittiin fayyadamtan an Itiyoobiir filadhee jira. Ergasii ammoo asirratti dhaggeeffattoota kan koo guyyaa fi ji'a ni filattanii jechuudha. Asirratti tuquudhaan ji'a tokko yoo filattan baay'ee murteessaadha. Kanaafiyyuu ergasii guyyaa asirratti ni filattan jechuudha. Ji'a tokko, ji'a lama, ji'a sadii jecha yeroo deemtan asirratti guyyaa dabalaa deemuun dagatanaadha. Dhaggeeffattoota kan koo ji'a tokko, ji'a lama, ji'a sadii guutuu akka isinitti agarsiisu jechuudha. Asirra dhuftanii ji'a sadii, ji'a afur, ji'a shan jecha filachaa deemtanii yeroo jalqabaatiif waan ta'eef tokko ni filanna jechuudha.
Sitingii wanta sirreessuu qabnu amma sirreessinee jira jechuudha. Itti fayyadama isaa isinitti agarsiisa. Kaataagooriidhaan jira akkuma amma asirratti argattan dhaggeeffattoota kan koo isa kana yoo tuqxan fakkeenyaaf isa kana jechuudha. Isa mallattoo amma isinitti agarsiisaa jiru kana yoo tuqxan akkuma amma asirratti argattan fuudhiidha nyaataaf jechuudha. Nyaataaf jechuudha inni kun kan isin gargaaru. Egaa kaataagooriidhaan asirratti ni argama. Asirratti mallattoon manaa kan jiru kun manaadha jechuudha. Haawusiidha akkuma amma asirratti argattan kaataagooriidhaan kaa'uu ni dandeessaniif jalqaba wanti gootan aappii kanarratti galii keessan inkaamii keessan ni guuttan jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma nama bana kuusaa kaayatu inkaamii keessan ni galtanii galii keessan fakkeenyaaf namni tokko ji'a tokko keessatti qarshii 8,000 nyaata yoo ta'e 8,000 asirratti ni guutaa jechuudha. So kaataagorii filata choose kaataagorii kan jedhu kana kilik gochuudhaan kaataagorii ni filata. Kaataagoriiwwan sadiitu jira. Deposit kan jedhu kennaadhaaf asirratti immoo salary kan jedhu asirratti saving kan jedhu kanneen keessaa ni filattan. Kennaadha yoo ta'e deposit kan jedhu jira asirratti saving kan jedhu qusannaadhaaf. So nu galiidha waan ta'eef salary isa jedhu kana filattan. Galii keenya asirra godhachuu deemna waan ta'eef salary isa jedhu kana kilik gootan. Akkuma asirratti argattan vaalaansiin keessan Itiyoobiirrii 8,000 ta'ee jira jechuudha. Isin biyya itti jirtaniin isin barreessa vaalaansii kan fakkeenyaaf Ameerikaa yoo ta'e doolaaraan isin barreessa. Kaaraansii biyya itti argamtanii asirratti guutuun dagatanaadha. Akkuma asirratti argattan haala kanaan galii ji'a tokko asirratti guuttanii jirtan jechuudha. Ji'a ji'aan itti dabalaa deemuu dandeessan. Yeroo hunda yeroo itti dabaluu barbaadan qarshii jechuudha. Incoming kan jedhu kana tuquudhaan galii keessan kan guyyaa ta'uu danda'a, kan torbaanii argattan ta'uu danda'a. Itti dabalaa deemuu dandeessanii ergasii immoo baasiiwwan keessan asirratti ni guuttanii ergasii qarshii haftee isin qabdan kaataagoriidhaan isin qarqara jechuudha. Fakkeenyaaf nyaataaf asirratti mallattoo nyaataa bakka jiru kana kilik gochuudhaaf nyaataaf ji'a tokko keessatti qarshii 2,000 nan baasa yoo ta'e 2,000 nan guutaa jechuudha. Baasii kan koo kan ji'a tokko keessatti qarshii 2,000 ergasii add food kan jedhu kana kilik gootan. Akkuma asirratti argattan qarshii 2,000 baasii taasisee jira jechuudha. Kanaafiyyuu meeqatu naafe 6,000 jechuudha. 6,000 akkuma asirratti argattan. Fakkeenyaaf amma immoo mana kiraayii keessa jiraattan yookaan mana kaffaltii manaatiif kan kaffaltan mallattoo manaa bakka jiru kana kilik gochuudhaan ergasii immoo manaaf kaffaltii manaa qarshii 1,000 yoo ta'e 1,000 asirratti ni guuttanii ergasii add house kan jedhu kana kilik gootanii akkuma asirratti argattan galii manaallee parsantii 33 itti fayyadamee jira jechuudha kaffaltii kan koo keessaa. Egaa baasii kan koollee jala kanatti argattan mallattoo diimaadhaan kan barraa'e kun baasii keessan haala kanaan isin barreessa haftee yookaan baalaansii keessan immoo qarshii 5,000 hafee jira. Fakkeenyaaf kan biraa itti dabaluu uffata adda addaatiif yoo kan baaftan ta'e mallattoon tiishartii bakka irratti argamtu kana kilik gootanii ergasii immoo uffata fakkeenyaaf 500 baafta yoo ta'e akka fakkeenyaatitti dhaggeeffattoota kan koo ergasii add close kan jedhu kana jira isa kilik gootan. Haala kanaan asirratti qarshii 3,500 baasii taasifnee jirra. Hafteen keenya immoo qarshii 4,500 ta'ee jira jechuudha. Kan biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo communicationiidhaaf yookaan bilbilaaf kan baaftan kan mallattoon bilbilaa jirtu kana kilik gootanii ergasii communication isiniin jedha jechuudha innumtiyyuu fakkeenyaaf qarshii 500 baasa yoo ta'e communicationiidhaaf ergasii add communication kana kilik yoo godhe qarshii 5,000 guutee jira jechuudha. Akkuma asirratti argattan parsantii 13 itti fayyadamee jira jechuudha galii kiyya keessaa yookaan galii argadhe keessaa jechuudha. Haala kanaan hundayyuu guutuu ni dandeessa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan kun hundayyuu tokko tokkoon baasii keessan kaataagoriidhaan guutuu ni dandeessanii fakkeenyaaf inni kun taaksiidha. Isa kilik yoo gootan kaar isa jedhu kana jechuudha. Makiinaadhaan konkolaataadhaan deemtan baasii konkolaataadhaaf baaftan yoo ta'e asirratti kan barbaadan ni guutan jechuudha. Fakkeenyaaf baasii an konkolaataadhaaf baasu qarshii 50 yoo ta'e 50 jettanii ni guutanii add kaar jettanii guutanii egaa kaataagoriidhaan asirratti jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan barbaadaniif itti fayyadamuu dandeessanii asirratti kubbaa warroonni taphattan kubbaa mallattoon kubbaa bakka jiru kana jechuudha. Ispoortis kan jedhudha. Ispoortiidhaaf baasii adda addaa yoo baaftan ta'e itti edaatu jechuudha. Egaa kaataagoriidhaan kanneen hundayyuu tuquudhaan hunda irratti iyyuu baasii isin baaftan jechuudha. Guutuu ni dandeessanii hangaruu kanan ammaatti baasee nagahaa isinitti agarsiisuudhaaf qofa jechuudha. Egaa kaffaltii galii argadhe keessaa parsantiin 49 manaaf kafalee jechuudha. Akkuma asirratti argattan manaaf kafalee parsantii 12 uffataaf bilbilaafis communicationiidhaaf manaaf haala kanaan parsantiidhaan isiniif kaa'e jechuudha. Ergasii baasiin an baasee hanga ammaatti jechuudha qarshii 4,550 jechuudha. Galiin kan koo meeqa ture 8,000 ture jechuudha. 8,000 gubbaa kanarratti isiniif barreessa. Gubbaa kanarratti argattanii 8,000 isiniif barreessa. Ergasii vaalaansiin keessan kan hafe jechuudha qarshii 3,950 haftee ni qaba jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan itti fayyadamtan. Guutumaan guutuutti baasii keessan beekuu barbaadan sarara 3 kana argaa jirtan jedhee yaada. Bitaa fi mirgatti sarara 3tu jira. Isa tuquudhaan baasiin keessan asirratti isiniif galmeessa jechuudha. Fakkeenyaaf saalarii jedhee asirratti galiin keessan kan isin argattan 8,000 ergasii nyaataaf 2,000 baaftan manaaf 1,000 uffataaf 500 communicationiidhaaf 500 kaariidhaaf 50 jecha baastan jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Egaa haala kanaan itti fayyadamtan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo
isin kanneen birootis itti fayyadamuu dandeessan. Fakkeenyaaf mallattoon giiftii jira asirratti giiftii jettanii asirratti mallattoon shukkaa akka jiru kun argaa jirtan jedhee yaada. Inni kun immoo eating out nama affeeruudhaaf mana nyaataa yoo deemtan haala kanaan isa kana filattanii eating out mana alatti kan nyaatan jechuudha. Nyaata nyaatan kaffaltiidhaan hoteela adda addaa seenuudhaan jechuudha. Kaaffee adda addaa seenuudhaan kan itti fayyadamtanidha. Haala kanaan itti fayyadamtan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo wantoota kanneenitti kaataagoriidhaan guutuudhaan galii keessan incoming keessan erga barreessitanii booda achirraa baasii keessan haala kanaan guuttanii haftee yookaan qarshiin isin ji'a tokko keessa hafteen isinii hafu haala kanaan asirratti beekuu dandeessanii 3,950 haftee ni qaba jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo wanti kun kan isin gargaaruuf galii mataa keessanii qabaachaatiin baasii keessanii fi galii keessan karaa salphaa ta'een beekuudhaaf kan isin gargaarudha. Egaa bifa kanaan dhaggeeffattoota kan koo itti dabaluu yoo barbaadan fakkeenyaaf kan ji'a lammaffaa yoo kan itti dabaltan jechuudha. Qarshii hammana baasii baaftanii hammana jechuudha. Hagam asirratti agarsiisa kana qarshiin 3,950 haftee jirti. Amma immoo ji'a lammaffaadhaa itti dabaluu yoo barbaadan asirra dhuftanii incoming kan jiru kana kilik gootanii ergasii immoo 8,000 yoo argatan 7,500 ta'uu danda'a. Ergasii maal gootanii choose category kan jedhu kana kilik gootanii ergasii immoo salary kan jedhu kana kilik gootanii ergasii meeqa isiniif ta'e jechuudha. Irratti isiniif dabalee 11,950 jechuudha. Amma sirra deebiidhaan baasii adda addaa kanneen akkuma amma sirratti argaatan jechuudha baasuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamtanii egaa dhaggeeffattoota kan koo galiin keessanillee asirratti sarara sadii kana tuquudhaan galii keessan adda baafachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf kan guyyaa tokko kan ji'a torbaanii kan waggaa tokko jettanii adda baafachuu dandeessanii. Egaa haala kanaan itti fayyadamtan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa wanti kun kan isin gargaaruuf akka mana kuusaa qarshii keessan kan galii keessanii fi baasii keessan adda baasuudhaan beekuudhaaf isin gargaara. Keessattuu qusannaadhaaf wanti kun baay'ee tokko isin gargaara. Galii keessan hammana yoo qabaattan baasii keessanis kaataagoriidhaan haala kanaan addaan hiruudhaan qarshii hammam haftee akka qabaatan isin gargaara. Keessattuu warroonni biyya Arabaa keessatti biyyoota adda addaa keessatti hojjettan immoo galii keessan qofa walitti sassaabachuudhaan hammam qarshii hammam akka qabaatan asirratti aappii kana qofatti fayyadamuudhaan beekuu ni dandeessan jechuudha. Egaa amma immoo aappii kana isa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Play Store irra ni seentu. Bakka search baarii kanarratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo Monify jettanii barreessitan. Ergasii jalqaba irratti isinii dhufa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo kan mallattoon kun irratti argamudha. Monify isa jalqabaa kanarratti filattanii egaa aappichi kana fakkaata asirratti aikanii isaa ilaaluun dagattinaadha. Ergasii install gootanii ani install godhee already isinitti agarsiisee jira. Haala kanaan asirratti install gochuudhaan aappii kana salphumatti argachuu ni dandeessanii. As linkii aappii kana description jala isiniif kan rakkoo tokko hin qabu. Haala kanaan galii fi baasii keessan beekuudhaan qarshii keessan kan ji'a keessatti argattan kan torbaanii kan guyyaa tokko kan waggaadha haala kanaan beekuu dandeessanii. Egaa bilbiluma keessan irratti qarshii keessan galii keessan hundayyuu sirriitti to'achuu hordofuu ni dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jechuu fi barnoota kan koo kanarraa irraa akka barattan abdiin qaba. Barnoota kan koo kanarraas asirratti xumuree jira. Warroonni hanga ammaa YouTube channel keenyaaf maatiin ta'in subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification yookaan bilbila wal irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelicha viidiyoo kana like godhaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.